جنكانا كانوا ما جنكمنا عفانو مكينيان كتبنا تبفنا عفانو مكينيان كتبنا تبفنا عفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشماركم المعلومات مجرد جبتوا سننجدا ورنا شانال أو ساب جرا تركم تمسك سنيجو بقى جرا تنسننجدا الرا أكاتاتي جوالا كيسان الرا تاسبوردي يوكان أكات كل في راجع ستان سنجرسيسا جوالا كيسان هواوي توك أبجد جودا ور جوالا هاوي كابدان كباسبوردي جوالا كيسان واللالتان أكاتاتي بنتن سنجرسيسا جودا namoonni channel kiyya faarataatan subscribe gochuun dagatinaadha. Namoonni baay'een akkaataa itti qulfii jawala keessanii isin jalaa cufamee akka itti banatan dhabdanii baay'ee rakkatanii bakka jawala biraa bitattan fa'aa hedduu jira. Ka yeroo raftanis fa'aa dagatanii qulfii teessan dagatan hedduu jira jechuudha. Kanaaf karaa gabaabaa karaa baay'ee salphaa ta'e tokkodhaan isinin garsiisa jechuudha. Karaan kun baay'ee salphaa tokko waan nama rakkisuun qabu jechuudha karaan kuni. Amma jawalli kun akka gartanitti qulfii qaba jechuudha. Banamuu hin danda'u. Haala kanaan qulfii qaba banuu hin danda'u jechuudha. Lakkoofsa maraa itti naqeen jira. Hin banamu jechuu jawalli kun. Kanaaf jawala keessan kan isin jalaa qollofame jechuudha. Yeroo jalqabaaf of gootanii jechuudha. Hin cuftanii yeroo cuftan eega cuftanii irraa baatan bakka sagalee oliin kaasan tanaa fi bakka bananiin bakka takkaa qabdan jechuudha. Bakka sagalee oliin kaasanii fi bakka bananiin tana bakka takkaa qabdanii teessaniin jechuudha. Sirriitti ilaalaadha. Eegasii bantanii irraa fudhatanii gubbaa bichaa irratti dhiiftanii harga inni banamutti itti dhiistan jechuudha. Inni banamutti yeroo inni akkatti baname akkatti inni erga inni baname barreeffama kan irraa isinii fidee gad dhiiftanii jechuudha. Isa lachuu gad dhiiftanii achi booda isa gad ka lammaffaa sanbira gad dabartanii isa afurtu isinii dhufa jechuudha. Isa afurtu isinii dhufa isin bakka sagalee gadiin kaasan tana gattuu hiixan jechuudha. Tanaan gadi ooftan bakka sagalee gadiin qaban tanaan gooftanii jechuudha. Irratti gooftanii bakka bananiin tanarratti okkee gootanii jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Haala kanaan isinii fida ammas sadii isinii fida. Barreeffama ammallee ka olii saniin ka sagalee oliin kaasaniin ol ooftee bakka bananiin tanaan okkee itti goota jechuudha. Haala kanaan barreeffama kan isinii fida. Asitti maal jettanii barreessitanii barreeffama yes jedhu barreessitan jechuudha. Yes jettanii asirratti barreessitan. Ergasii bakka ol aantu tana gattuu hiixanii jechuudha. Amma jawalli keessan lakkaa'uu eegalaa jechuudha. Lakkaa'uu yeroo jawalli keessan amma sirriitti gaalaadha ni lakkaawa waan jawala keessan keessa jiru dhiqamaa jira jechuudha. Amma erga akkatti dhiqamee kan isinii fide amma waan kan isinii fide ammas bakka sagalee gadiin kaasan tana gattuu hiixanii tadhumaarra keessanii bakka bananiin tana gattuu hiixan jechuudha. Eegasii ammas barreeffama kan yeroo isinii fide ol deebiftanii bakka olii tanarratti ammas bakka okkee gootanii jechuudha. Bakka tanaan olii goofattan sirriitti ilaalaadha. Ergasii ni cuftanii jechuudha. Jawalli keessan ni cufamaa. Yeroo cufame obsaan eeggattan obsaadha. Obsaan eeggadhaadha. Banamaa jira amma jawalli keessanii dhiqamee banamaa jira jechuudha. Yeroo jawalli keessan akkatti cufamee banamee obsaan Wi-Fi tokko malee jechuun namoonni garii Wi-Fi isin barbaachisaa email jawala keessan kan duraan isin barbaachisa jechuun namni baay'een akkasitti yaada. Garuu kun waan takka illee isin hin gaafatu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Erga akkatti inni baname jechuudha. Jawala keessan akkatti yeroo inni baname isin eega inni akkatti isinii baname jechuudha. Bakka kana yeroo inni isinii fidee bakka kana gattuu hiixan jechuudha. Bakka antuqu sirriitti ni ilaaltanii next jettanii eegasii next maan fixanii akkanumatti haala kanaan jawalli keessan banamee jira jechuudha. Kunoo jawalli keessan isinii banamee jira. Haala kanaan jawalli keessan dhiqamee banamee jira jechuudha. Email tokko malee waan hundi irraa banamee jira. Paaspoortii jawala keessan bakka takka osoo hin geessin harka keessan marra teessanii bifa ajaa'ibaatiin banachuu ni dandeessan isiniin jedha. Warroonni chaanala kiyya faarataatan subscribe gochuu hin dagatina. Barnoota kana baay'ee qabadhee akka isin dhiyaadhuuf viidiyoo kana like share gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessan biraan qoqqoodaa waliin ga'an isiniin jedha. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaatti naa tura.